Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota kiyya. Akkam nagaa keessanii hordoftoota kaawwataa jiru. Egaan har'aas akkuma beekamu viidiyoo biraatti yookaan immoo akkuma viidiyoo kaleessa kaa'absiisan keessatti viidiyoo kaleessa kaa'absii waraabne san keessatti argitanii jirtan jedhee abdiin qaba. Koomentii fi wantoota inni gara fuulduraa karoorfatee fi koomentii kana dura diraamaa nuti waliin dabeeni keessatti nuuf kennamerraa haasofni ture kaleessa. Yeroo sanitti namoonni hedduun hara ta'e dhufanii isiinoo maal karoorfattee kaawwataa jiru karoora akkam qabdii isii kaawwataa jiru eenyuuf nu barsiisuu qabdii naam jedhanii waan hedduu kan isaan dhufanii waan naa himanii jira waan na gaafatanii jira jechuudha. Innaa kanaaf har'aan tana asitti argamnee kaawwataa jiru waan hedduu isin taphachiisti. Innaa mee haras ilaalu. Egaa akkuma beekamu ana jechuun ani kaawwataa jirti gasagaa wal beeknaa jedheeti jaala. Wal beekanii miti noo. Ni ulfaataan of ibsutti natti ulfaataan of ibsu. Annama kana ta'ee ibsuun namni na ibsu maal jedhama. Kan ibsu. Ati na ibsimee waliin jedhee ni haala amala kiyyarraa fi wantoota yaada kiyyarraa fi nama karoora akkamii qabdi nama sirriitti yaaddu hin gadi dhorbaamee dhiyaachuu ati kaawwataa jiru karoora qabdi jiru. Kaawwataa jiru karoora guddaa qabdi. Dhugaa rabbii muudhaaf waan hedduu dalaguudhaaf karoorfattee jirti. Akkasuma diraamaalee adda addaa akka paartiin deemuu diraamaalee dhedheeraa dalaguudhaaf karoorfattee mana kakaayettee jira diraamaan qopheeffattee jechuudha. Maal irratti dalame? Kaawwataa jechuun Diraamaan kun maal? yaa ammas waan kan inni isin himuu fedhu kaawwataa jiru yeroo hedduu wanni isin dalaguu feetu waa'ee dubartii fakkaatu dubartii miidhamtee dubartuma taatee waa'uma rakkoo dubartii ibsu barbaadde jechuudha. Fakkeenya dubartoota hedduu ta'uudhaan fedha. Feeta. Maaliif hedduu osoo hin taane dubartoonni gosa hedduu jira seenaa dubartii jechuun yeroo duraa isiin fatanaadha. Dubartii jechuun fatanaadha. Maaliif waa hedduu si mudatuu danda'a jiru keessatti. Keenis gammachuunis wantoota garaagaraa fatanaa san taruudhaaf immoo yookaan immoo waan tokko taatee morma kan kee osoo hin cabsine eegas illee ol jettee of ibsuudhaaf. Siif galee fakkeenya namarraa barattu tokko ta'uu qabda. Hamileen kee har'aa miti yookaan immoo addunyaan gaafaatiin abdii kutuu hin qabdu. Borilleen guyyaan haaraa jira. Siif galee maaliif ni dabarsinaa waan tokko ni taata beektaa. Keessa ni baata yoo jabaattee karoora qabaattee cimtee waan hundayyuu keessa bahuu ni salphaata. San gama diraamaatiin ibsuu fi fakkeenya namaa ta'uun iddoo takka dasna jedha maaliif. Bakka ni jira mire. Ni jira. Ni jira annaa akkasii ammallee akkasuma karoora hedduu qabdi waanuma kanarra dalaguuf jechuudha. Innaa garuu hanga irraattis koomentiin keessan hedduu na bira gahaa jira jabaadhunaan jettanii ka'ee na jajjabeessanii jirtanii akkasumas warroonni laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan na bira dhaabbattan hedduu takka sin galatoomfadha. Hedduu galatooma. Ammaas hamileen keessan itti hafuu hamileen keessan dalagaa irratti ana hedduu takka na fayyada. Hamilee yoo na taatan mooraal kaka'umsa akka argadhu na gargaartanii. Yaa hedduu takka nama jajjabeessitanii dhugumattuu ilmaan Oromoo yeroo hedduu kamantii gisee namaa kaayan kamantuma nama jajjabeessitu malee kamantii waan hamaaf kana namaaf hin barreessan hedduu takka galatooma garuu yoo hirrina qabaanne hirrina kan nuuf barreessuu dandeessanii. Maaliif nuti gadalee nurra isin ilaaltu nurraa hubachuu danda'a waan san. Kanaafuu bakka kana bakka badee fi bakka tolee isin nuuf himaa isinirraa barannaati. Waan isin jettan bakka nu dogongora qabnu nuuf kaa'aa isin jennaa waan san sirreeffataa deemnaa. Yaa akkasiiti hedduu takka galatoomaa hordoftoota kaawwataa jiru qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo hundinuu hedduu takka galatoomaa warreen ganaa chanaala kana sabskiraayib hin godhin ganaa silaash sabskiraayib numa godhanii. Numa godhan asxaan ilmaan Oromoo hundi ni godhan jeetii yaada rabbi ishee gaaf tokko innaa ilmaan Oromoo hundi galatoomaa. Walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu. Yeroo hedduu waan waa'ee wal jajjabeessuu kanarratti irraa deddeebinee haasofne beektaa. Innaa wanni kun maal ni beektaa takkafaa nuti baanee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuun afaan Oromoo kanaafis faayidaa qaba. Sirriidha. Gama aartii guddisuu keessattis ta'ee namni tokko kaameeraa dura dhaabachuuf hedduu takka ni ulfaata jechuun
namni tokko lafaa ka'ee dhaabachuun ni fayyadamse. Ammas saba tokko kan ibsu ni beektaa artii isaati artii fi afaan isaati yoo artiin Afaan aadaa keeti. yoo artiin guddatte uummanni biroollee si ilaalaa eenyu akka taate si beekanii jechuudha Oromoo maal akka taate nuti amma dhimma hawaasaa qofarratti waan dalagnuuf namni sabni biraa diraamaalee kana ilaala wartee miti hawaasni Oromoo akkanaa jedhee kanarraa yaada fudhata jechuudha. Amma hawaasa Hindii yoo ilaaltan aadaalee Hindii garaagaraa kan biyya isaanii illee ni beekna jechuudha ni argina. Ni argina maaliif isaanis aadaa ofii guddisuu fi sirna aadaa ittiin bulmaata ofii waa hunda safuu isaanii eeggatanii waa hedduu barsiisuuf nutis aartii kenna gama aartii guddisuutii fi gama wantoota garaagaraatiin dirqama kenna bahan nama dirqama nurra jiru waan ta'eef. Ammas haasawaa jiru waan lameen qofa osoo hin taane waan hawaasa Oromoo ammallee ijoollee hedduu jiran ijoolleen diraamaa irratti hojjetan ijoolleen naati yuutubaroonni Oromoo hedduu jiran miti isaan waliin wal qabateeti isaanillee afaanuma kana guddisuu fi Oromoo mul'isuu fi isaan hundi jajjabeessaa kaawwataa jirtu. Keessaanuu yeroo diraamaa dalagee koomentiin naa kennamu ijoollee Suudi Arabiyaa jiran fa'aadha. Ijoolleen sun hedduu takka tola maaliif waa hedduu isaan qunnamuu danda'a biyya ambaati akkuma beekamu nutis biyya ambaati garuu keessattuu bara kana keessallee warroonni Suudi Arabiyaa keessatti hedduu dararamaa turan. Ammallee ittuma jiranii. Ammas ittuma jiranii kanaafuu quuqama isaanii haa birmannuuf jecha maaliif fakkeenya gama akkanatti isaanii dalaguun isaanii seenaa yeroo nuti diraamaa dalagnu waan akkanaati waan seenaan kun dhugaadha waan narra ta'ame yookaan waan saayibatiya saayibiriyaati yeroo dalagamee jiranii ibsan maaliif wanni akkasii homaa jiru tokko irratti hundooftee dalagda. Akkasii ammallee waan tokko kan wanti jechuu barbaadu namoonni seenaa addaa qaban jiran seenaan isaanii san akka sooshaal miidiyaa irratti fakkeenya namaaf ta'uuf namoonni wanni kun nama silaa namni barate jee namni yaadu jira beektaa. Yoo nu qunnamtan waan san bareechinee yoo nuuf himtan jechuudha waan san bareechinee nutillee hojjechuu dandeenya. Gama keessaatiin nu qunnamuu dandeettanii seenaa keessan irraa san kaanee wantoota fakkeenya namaa ta'antu jira sana isin dalaguu ni dandeenya. Fakkeenyaaf nutillee waa hedduu nu mudatuu danda'a. Anis dubartii takka waa hedduu na mudatuu danda'a. Maaliif biyya ambaa jira biyya ambaa kana keessatti afaan beekuu dhabuu jira. Gabbaatii waan tokko jettee deemuudhaaf sitti ulfaachuu danda'a beektaabse. Ammas asittis ta'ee biyyatti garuu mudannoon numa qaba ilmi namaa siniif galee miti ree. Mudannoo amma daqiiqaa lama dura si mudate tokko jira. Daqiiqaa lama dura mudannoo takkaatu mudateen asuma waan kana hojjechuudhaaf waan kana waraabbachuudhaaf deemaa jirru afaan nu wallaalaan mudannoo ajaa'iba takkaatu. Kiswaayiliidha matee aan Kiswaayilii beeku. Waan irra taa'u gaafachuudhaaf waan kan viidiyoo kanarra dalaguudhaaf waan irratti nu barbaanne achi washtaan zabanyaa tokko jira kaagifee eegaa jiru. Waan irra taa'u naa keen jedhaan jedhee afaan wallaalee. Kan jettiin? No wanta jira wambarii tokko jira cabaadha. Wambarii san isa galchi wambarii akkas agarsiisee akkanaa fi akkana illee wambarii lama fedhe jige. Mudannoon guyyaa maraa na mudataa olti miree yaaboo. Ma jira yeroo waan tokko hojjettu mudannoon hojjetu jechuu danda'a. Ammallee namoota hedduu kamanti irratti isin jaalannaa. Akkana jedhanii atillee mi asmaan isin jaaladhaa jiinga. Anis hedduun takkaan isin jaaladha wayituun gaafii qabdi dirqama hiyyaame wayii lamni. Nooka gaafii isin gaafatte akkaan jaaladha sobee isin gaafatta. Ayyee itti isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa. Lammoo yeroo viidiyoo gadhiisnetti gusuma warreettan nuuf laaltanii gusuma nu barreessitanii wanti jettan. Hedduu takka galatoomaa isiniin jenna. Dammoo warri laayik gootan hedduu takka ammas galatoomaa maal beektaa? Laayikiin faayidaa guddaa nuuf qaba. Laayikii yeroo godhan nama hedduu bira akka dhaqqabu godhuudha jechuudha. Laayikiin moo? Wallaahi yoo laayikii hedduu qabaatte. Sheerii namoota keessa? Sheeriin ammaa sheeriidha. Laayikiin namni hanguma laayikii qabu wanti ka'ee mul'achaa deemaa jechuudha. Kanaafuu hedduu takka galatoomaa laayik godha. Subscribe share godha. Akkasii har'aan tanaa. Hayyeegaa amma gama fuulduraatti wantoonni qabadee dhufuu wantoota gara gama sanii ammas ogeessa jaalalaa kana waliin diraamaa hedduu waliin dalaguu fi galma hedduurra waliin gahuu karoora qabnaa mi'aabse. Inshaallah rabbiin galmaan nu haa gahu waan hedduu dalaguudhaaf yaada qabna.
akkuma amma nu jajjabeessu jirtan kanatti ammallee fuulduratti nu jajjabeessaa hanguma hamilee sirraa argannu nuti saamilee godhachaa waan fedhe haa ulfaatu yoo barbaade numa daleen hanga hamileen kan isin jirtu jechuudha hanga isin nu waliin jirtan yoomillee hin dhaafnumi hin dhaafnu yoomillee inshaallah akkasii mee karoora kee keessaa tokko lama jechuun waan amma kanatti aansitee hojjechuu deemtu viidiyoo kanatti aanee dhufu asanitti aanee dhufu viidiyoon kanatti aanee dhufu diraamaadha. Kanatti kaanee dhufu kaameramaan kenna sin jiru hin beeku ansan. Kaameramaan kenna jira. Diraamaan itti aanu diraamaa akkam jettee yaadu jiru. Noo gaa viidiyoo kanatti diraamaan aanuu dhabuu danda'a yookaan wanti biraatti aanuu danda'a. Sirriidha. Siif galee miti. Diraamaan yaani diraamaan amma kan diraamaan itti aanee dalagu kanatti aanee sun ta'an itti aanee dalaguuf deemu diraamaa maaliiti galata abbaa. Galata abbaa. Galata abbaa. Asumaanuu namni hundi abbaa ishii ni jaalataa. Waan kana akka abdiin eeggatanii hin beekamu namni hundi attention isaanii kennanii fi wanni kun maali jedhee guyyaa gadhiifamerraa akka namni hundi ilaalu abdiin qaba inshaallah galata abbaa. Garuu galata abbaa yaani lafaa ka'ii galata abbaa hin jenne diraamaan kun jechuun abbaan ani hin beeku akka kiyyaatti an abbaan kiyya galata hedduu na biraa qaba. Si qofaa miti. Naaf galaa. Kanaafuu wanni ati hojjechuu deemtu kun seenaa dhugaatii irratti jechuudha. Seenaa dhugaatii irratti hirmaatee maaliif abbaan kan keessi guddisuudhaaf abbaan kan tokko ilmii takka galma gahatuudhaaf bu'aa hedduu bu'aa cayii hedduu keessa dabaluu danda'a siif galee. Haadha malee si guddisuu danda'a. Fira isaa malee si guddisuu danda'a. Yookaan immoo rakkina qabeenyaarraa hiyyummaa keessaa siif galee miree hiyyummaa keessa si guddisuu danda'a. Kanarratti ammoo dafqa isaatiin si guddisuu danda'a. Yeroo hedduu galata harmee dubbanna galata abbaanii irraanfannaa jechuudha. Dhuguma harmeen hedduu takka waan hedduu nurratti argiti galanni sii guddaadha garuu abbaallee irraanfachuu hin qabnu. Sirriidha dhugaa keeti. Innaa galata abbaa diraamaa galata abbaa haariyaatu dhufaa jira. Akka itti eeggatan. Galata abbaa. Hamilee keessanii hin akkamitti akka eeggatan. Sirriidha. Inshaallah. Nu obsaa wantoota garaagaraa nu mudatuu danda'a. Nama san argachuu dhabuu dandeenya bakka itti dalagaa wantoota garaagaraa garuu nu obsaa. Inshaallah garuu nu dhufna akka fadhallee ta'u. Garuu maaliif akka ta'e beektu galata abbaa irra rifadheera. Wallaahi waa to'annee abbaa hedduu jaalattaa jechuudha. Yaa rabbii kiyyaa jaalalti gaafiidha bar ni jaalattaa jettee gaafii na gaafachuu jirta bar. Ni jaalattaa miin jee. Kanaaf rabbi si yaadisa. Jechuun abbaan kiyya addunyaa kanarratti osoo eenyu nama tokko dur jiraatee namni tokko akka umrii dheeraa sii jiraatu nama kamuu ni feetaa miti carraan san nama tokkoof kennu osoo naan jiran abbaan kiyya umrii kiyya sun ani hin beeku garuu hangam takka maal jedhee umrii allakkaa'uu hin dandeenye osoo naan jiraatee dasna jedhaan abbaan kiyya. Ammallee rabbi umrii si faadhee dheessu. Akkasii inshaallah galata abbaa maqaan isaati hedduu takka wanta. Annaa galata abbaa eeggadhaa ati yeruma gabaabaa keessatti inshaallah. Amma mudannoo kanaaf miti amma wanta narraa balleessan dhagahamu jiraate. Okay. Mudannoo yeroo takka hoteelaan deeme. Annaa chipsii ajajannee turre beektaa. Kachaappii fi soogiddaa. Barbaree akkana jira. Hundinuu wanti diimaa akkasii jira. Hin beekamu jechuun meeshaa wal fakkaataa dha jedhee. Kachaappiidha jedhee soogidda. Itti naqeen maqaa. Soogidda itti naqeen sirriitti itti naqe. San booda walii gara galchee minaan jeeqisee nyaadhu soogidda qofa. Akkaan hin dhiisneef. Namoo akkaan hin dhiisneef nama jechuun namaan hedduu hojii tokko waliin jira ture. Kawaa nyaachaa jirra. Akkam jee biraa ka'u. Caljee sodaa khiyarra dhugaa. Wallahi gubachuun ture bakka akka wantaan jiraami. Naa hedduun raaf dhugee san bakka. Jaalalachuun maal jechuun meeqa maanuu naaf ibsi jaalalachuun maal jechuudha. Ogeessi jennaan. Gabaabumatti jaalala. Gara shabooti. Ayyee dhufee. Naafi. Jaalala jechuun akka nama soogidda nyaatee bishaan irratti hin dhugin jaamee tokko ni jiraatu. Jaalala jechuun
nama soogidda nyaatee bishaan hin barbaanne ashaboo nyaatee bishaan irratti dhugin jechuudha. Sanuu soogidda waa xiqqoo kana miti. Hedduu akkuma nama nyaatu nyaatee. seenaa kan keessatti zingaafanne an kaameraa duubatti illee isa gaafadheen beeku waan kana mudannoo jaalalaa inni qabda maaliif yeroo draamaa isaa keessatti naaf hime mudannoo jaalalaa inshallah yeroo viidiyoo biraa qabanne isinii dhufnaa hin gaafatu nabse yaa boona viidiyoo biraa jaalalli qabdee darartee tanammaa fakkeenya namaa godhee gara kaameraatiin ibsattee tajaajila ni qabda yaa hin qabee garuu sirrumatti gaa guyyaa tokko fudhadheetiin ibsa malee akkanumatti wanta na gootee sarpiraayis na gootee amma inshallah guyyaa tokko guyyaa qofallee miti kafatii haallee gaatis mudannoo nama qabda. No mudannoo ani gama jaalalatis qabaachuu danda'a garuu mootu anis waa'ee gamuma gara xariyeeffate kan inni guddaan. Yaa kanallee kophaatti nu haasoo ittanoo ka jaalalaa qofa guyyaa tokko ati inshallah isinirraan turru ni deebina mudannoolee jaalalaa qabanneeti walitti deebinaa jechuudha inshallah. Chanaala kan jedhachu warri chanaala kan jirus gama kanaa kottaa warri gama kanaa jirus gama sanii deemaa chanaala kan jedhachu. Walaa jajjabeessinu obboleettiin teenyaa. Yaa akkas isiniin jennaa mee dhaamsa maal dhaammata? Ammoo. Daawwattoota kan irratti. Hedduu takka isin jaalladha hedduun takka isin kabajaa dhaamteen isin kabajaa jiraate yeroo gama muraasa keessatti diraamaa dhaamsa qabanii fi gorsa qabanii fi fakkeenya namaaf kan hedduu isaanii isiniif qabadhee dhiyaadha ammaasonni isin beeku obdan diraamaa kana namni lafaa ka'ee hin dalagaabse siif galee miti keessattuu yeroo anu xiyyeeffadhee waan irra dalagaa jiru osoo jiraate seenaa dubartii takkaa irratti isiniif galee miti seenaa dubartii sanii mootu yeroo gaafa wahii mudannoo sun yookaan narratti ta'e ta'a yookaan mudannoo namarratti ta'e ta'a san gaafa biraa isiniif qabadhee dhiyaadha seenaadhaan hanga danda'e tokko garuu gama diraamaatiin isinii ibsuu danda'a wanni isin beeku qabdan diraamaa keessuun seenaa dhugaarratti akka hundaa'e siif galee kanaafuu na jajjabeessuun like share subscribe godhuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha uummanni oromoo walaa jajjabeessinuu hangachittuu turtii nutaa rabbii oromiyaa bal'ootti nu haa deebisuu rabbi biyya teenyallee nagaa itti nu haa buusuu warroota biyya Saudi Arabiyaa fi uummata oromoo bakka biyya rakkachaa jiranis rabbi nu haa dhaqqabu rabbi nu haa gargaaru rabbi haadha ilmaan tokkoo biyya keenya nu haa deebisu nutis akka namaa biyya qabnannee biyyatti haa deebinu rabbi qabbanaaf tasgabbiin jaalalaaf wal kabajaan namni rabbi nama waliin jiraatu nu haa godhu amiin inshallah jedha dhaamsa kan keessatti dhaama keeyaniin ibsadha dhaamsa jira anillee dhaamsa keeyaniin ibsadha irra guddaa yeroo hedduu viidiyoo hedduu irratti namaan ibsa dhaamsa keeyya ijoollee oromoo waadala hedduu hundaafuu sabskiraayib godhaa irratti dadhabanii yeroo isaanii irratti gubanii afaan kana guddisuudhaan isin bohaarsuudhaan waan tokko isin bira dhaqqabsiisaa jiranii innaa sabskiraayibiin uumaa isinirraan hir'isu harki isinirraa muramu hin qusatina numatu qaabila dabra yoo wanni inni hojjetu san dilasillee wanti hin taane ilma oromoo waan ta'e qofa jalatti kaafiga yaa rakkoo isaa kamanti jalatti kaayif garuu sabskiraayib godhii fi ilma oromoo waan ta'eef jabeesi rakkoo isaa himiif innaa an kanaan isin dhaammadha gisee hedduu ammallee kanumaan isin dhaammadde kaawwalatti haajullee jajjabeessaa kamantiilee yeroo tokko tokkos akka isin aartuuf kamantiilee si aarsitullee godhaafi akkaan harumaa beekama akkaan harumaa beekama aye kamantiilee babbareedaa barreessaa fi komentiin keenya momentu daleene irratti hirmaataa yoo nuti waan gaarii daleene akkasumatti komentii kan gaarii argan warroonni gaafii nu gaafachuu barbaadan gara gama komentiitiin nu isiniif deebisnutis kaameraa dura baanee akkamitti yoo ammoo gaafiin teessan gaafii dhoksaa gaafachuu fedhan gaafii iccitii gaafachuu fedhanillee linkii keenya isiniin viidiyoo jala linkii keenya ka feesbuukaa ka waatsaapii kana isiniif keenya gama keessaatiin dhuftanii nu dubbisuu dandeessanii hedduu takka galatoomaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنگا فيديو براتي ولدت تري بنت ترتي غاري باي باي كاميرا